Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoona eegdanii, akkamis sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e maqaa Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti koorsii keenya kan waliin barannu torbee dhukkubbii Gooftaa keessa wantoonni raawwatamanii fi hin raawwatamne kan adda baafnee wajjin barannu jechuudha. Egaa torbee dhukkubbii Gooftaa jechuun maal jechuu akka ta'es kan waliin ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo jennee harka keenyaan hin hammaattamnu yookiin mallatteeffannu jechuudha. Maaliif yoo mallatteeffannu yookiin masqaliyyaa agarsiifne yookiin mallattoo masqalii agarsiifne iddoo kanatti jechuudha. Isa Gooftaan keenya irratti fannifame san kan yaadachuu dandeenyu torbeen dhukkubbii kun akka kakuu moofaatti ilaalama jechuudha. Maaliif kakuu moofaa keessatti ilaalamee kan ilaalamu jechuudha torbeen kun jechuudha. Egaa walumaa galatti tibba dhukkubbii Gooftaa jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa Gooftaan keenya guyyaata sooma guddichaa keessaa torbee isa dhumaa yookiin guyyaa Hosaa'inaa kaasee jechuudha. Guyyaa Hosaa'inaatirraa kaasee hanga jala bultii du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jirutti tibbi kun tibba dhukkubbii yookiin dhukkubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhamuudhaan kan waamamudha jechuudha. Egaa torbee kana keessa Gooftaan keenya nama ta'uu isaatiin gidiraa fi rakkoo inni arge yookiin immoo rakkoo isarra ga'e kan itti yaadatamudha jechuudha. Egaa kana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaatiif jedhee jechuudha gidiraa fi garbummaa seexanaa jalaa nama baasuuf jedhee fi eeyyama isaatiin jaalate gidiraawwan kana kan simate dhala namaatiif jedhee fedha isaatiin malee yookiin immoo dirqamamee yookiin immoo dirqamsiifameetiin jechuudha gocha kana kan raawwate jechuudha fedha isaatiin jechuudha. Egaa guyyaa torbee dhukkubbii kana keessa Gooftaan keenya wantoota torbee dhukkubbii kana keessa raawwatamanii fi kan hin raawwatamne kan waliin ilaalludha jechuudha. Egaa torbee dhukkubbii keessa wantoonni raawwataman yoo ilaalle jilbiifannaan ni gaggeeffama jechuudha. Jilbiifannaa jechuun egaa torbee kana keessa tibba kana keessatti jechuudha si'a 41 kiraalaayisoo jechuudha yookiin immoo maaloo yaa Gooftaa nu fayyisi yookiin immoo cubbuu keenya nu dhiisi jennee kan kadhannuu fi akkasumas si'a 12 yaa Abbaa keenya jennee raawwannee bifa yeedalleessuutiin kan jilbiifannee kadhannu ta'uu isaati jechuudha torbee kana keessatti jechuudha torbee dhukkubbii kana keessa akkasumas immoo maqaa Gooftaa keenyatiin yaamuudhaan jechuudha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin maqaa Amaanu'eelitiin waamuudhaan jilbiifachaa kan itti yaadannudha jechuudha. Akkasuma lammata irratti kan eeyyamamu kadhannaan ni gaggeeffama jechuudha torbee dhukkubbii kana keessatti jechuudha. Egaa kadhannaan tibba kana keessa sa'aatii 24 keessa sa'aatii itti dubbifamu keessaa fi kadhannaan yeroo itti gaggeeffamu yeroo 10 ni jira jechuudha. Isa yeroo 10 gaggeeffamu jechuudha sa'aatii 24 keessatti jechuudha. Kitaaba Maatee keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf kan gaggeeffamu kunis guyyaa keessatti guyyaa yoo gaggeeffamu ganama ni gaggeeffama jechuudha. Sa'a tokkotti ganama keessa sa'a 3tti ni gaggeeffama, sa'a 6tti ni gaggeeffama, sa'a 9tti ni gaggeeffama, sa'a 11tti ni gaggeeffama jechuudha torbee dhukkubbii kana keessa guyyaa keessa jechuudha. Halkan keessa isa akkanuma jechuudha. Halkan keessa fakkeenyaaf galgala sa'a tokkotti, galgala keessa sa'a 3tti, halkan keessa sa'a 6tti, halkan keessa sa'a 9 fi halkan keessa sa'a 11tti ni gaggeeffama jechuudha kadhannaan jechuudha torbee dhukkubbii kana keessatti jechuudha. Egaa sa'aatiiwwan kanneen keessa gidiraawwan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaan kan itti gaggeeffamu jechuudha kan yaadachuu qabnu jechuudha. Baay'inaan kadhannaan kadhatamus isaan kana jechuudha. Egaa baay'inaan kadhannaawwan kadhataman keessaa faarsaan Daawit torbee dhukkubbii yookiin kitaaba Maamaatii san keessatti kan dubbifamu ta'uu isaati jechuudha. Sadaffaa irratti soomni ni gaggeeffama jechuudha torbee dhukkubbii kana keessa jechuudha. Tibba kana keessa nyaatawwan hedduu irraa of qusanne jechuudha. Akka yeroo biraa akka barbaannetti nyaachuu osoo hin taane irraa of qusatamee kan nyaatamuudha jechuudha. Warreen danda'amaniif immoo yookiin warri danda'an galgala keessaa hanga sa'aatii tokko akka sooman yookiin immoo nyaata akka irraa of qusatan yookiin immoo nyaata muraasa akka jiraatan taasisuudha jechuudha. Keessaa immoo nyaata gurguraa ta'an nyaatota jajjaboo ta'an nyaachuu kanneen akka daabboo, bishaanii fi ashaboodhaan akka nyaatamu kitaabni raawwii dhukkubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti barraa'ee akkuma dubbatame wantoota kana eeyyame jechuudha. Inni biraa immoo wantoonni hin eeyyamamne keessaa tokko
wal dhungachuu hin eeyyamu jechuudha torbee dhukkubbii kana keessa jechuudha. Maalidhaafi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuudhaaf warroonni Yihuudoota yeroo fannisan gooftaa keenya yeroo ajjeesan wantoonni raawwataman akkasuma Yihuudaan illee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kenne dabarsee dhungateeti jechuudha. Waan kana ta'eef jechuudha wal dhungachuun yookiin immoo harka wal fuudhuu fi walitti mormaa walitti bu'uun kan dhorkames jechuudha. Kanaaf jechuudha. Akkasuma fannoo isaa bara kakuu durii yookiin immoo kakuu moofaa keessa mi'a adabbii yookiin immoo warroonni yakkamtoota warroonni yakka godhan kan irratti qixaaxaman yookiin kan irratti adabaman waan ta'eef mallattoon abaarsaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo san keessatti kakuu moofaa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja dhiiga isaatiin qulqulleessee mallattoo injifannoo hanga nuuf godhamutti tibba kana keessas hin dhungatamu jechuudha. Fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 10:38 irratti akkuma barraa'e jechuudha. Kanaafuu immoo egaa maamaatiin yookiin torbee dhukkubbii kun akka kakuu moofaatti ilaalamu yoo ta'u kakuu moofaa keessa immoo fannoon kun warroota yakka hojjetan kan irratti adabaman ta'uu isaatti nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu isaan kan nu hubachiisa jechuudha. Akkasumas immoo torbuma kana keessa immoo torbee dhukkubbii kana keessa fakkeenyaaf gaafa guyyaa kamisaa shummoon yookiin immoo wanti affeelamu kanneen akka baqalaa ta'uu danda'a, qamadii ta'uu danda'a, boqqolloo irraa ta'uu danda'a qophaa'uudhaan guyyaa kamisaa kan nyaatamu yoo ta'u kunis gadda yookiin torba dhukkubbii kana kan itti yaadannu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas immoo gaafa guyyaa jimaataa immoo baala ejersaa ni rukutamu jechuudha. Namoonni yookiin immoo tikashaa saalamaan irra ni rukutu jechuudha abbootonni. Kun maal agarsiisa? Tibba kana keessa kiristaanonni cubbuu raawwatanii lubootatti himachuudhaan baala ejersaatiin rukutaman jechuudha. Akkasuma saniin boodatti immoo jilbiifannaan kan ittiin fudhatan yookiin immoo gaabbii kan ittiin fudhatan ta'a jechuudha. Kunis maaliif fakkeeffama? Fakkeenya rukutamuu yookiin reebamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan fakkeeffamu jechuudha. Baalli ejersaa kunis immoo fakkeenya nageenyaa kennaa Yihuudootaan gaabbii galanii akka isaan jiraataniif kan ittiin fakkeeffamu jechuudha. Kan ittiin ta'u jechuudha. Kan biraa immoo allaadduu yookiin immoo akka caffeetti allaadduun ittiin godhamu sun jechuudha. Yookiin gaafa guyyaa qidaame gooftaan keenya du'aa ka'uu isaa akka nuuf ibse kan ittiin ibsinu yoo ta'u fakkeenya gonfoo qoree gooftaa keenyatiin kan raawwatamu mataa keenya irratti immoo kan hidhamu sun fakkeenya gonfoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti waraanamuun kan fakkeeffamu jechuudha. Egaa walumaa galatti torbee kana keessa akka kakuu moofaatti kan ilaalamu jechuudha torbee dhukkubbii kun jechuudha. Kanaafuu torbee dhukkubbii fi hiika guyyoota isaa immoo bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Garuu wantoonni torbee dhukkubbii keessa fannoo gooftaa akka dhunganne beekuu kan qabnudha jechuudha. Maaliif humnii fi kabajni fannoo kan beekan guyyaa gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee booda waan ta'eef jechuudha. Akkasuma torbeen kun torbee dhukkubbii keessa wiixataa hanga jimaataa guyyoonni rakkina yookiin gidiraa kakuu moofaa keessatti yaadatamu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma baroota sana keessa tajaajilli fannoo akka hin eegalle hubachuu isaati jechuudha. Nu hubachiisa jechuudha kakuu moofaa keessa. Egaa torbee dhukkubbii kana keessa sababni yeroo nagaa wal gaafannu waliin dhungannee fi tokkoffaa irratti jechuudha kan hubachuu qabnu. Yihuudaan waaqayyo dhungatee dabarsee kennuu isaa yaadachuudhaaf jechuudha tokkoffaa irratti. Lammataa irratti immoo nuti akka Yihuudaan wal dhungachuun gaarii akka hin taane adda baasnee beekuu kan qabnu yaadachiisuudhaaf jechuudha. Akkasuma immoo bara kakuu moofaa keessa nageenyi goonga hin taane jiraachuu isaa kan nu ibsudha jechuudha. Torbee dhukkubbii kana keessa wantoonni hin barbaachifne kanneen biroo ni jiran jechuudha. Isaanis immoo wantoonni lubbuu miidhan foon qofa kan fayyadan irraa fagaachuu qabna jechuudha. Hanga nuuf danda'ametti yeroo nuti qabnu mana waaqayyoo keessatti dabarsuu fi sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan soomuu fi sagaduudhaan jiraachuu akka qabnu nutti ibsa jechuudha. Akkasuma namoonni jireenya gaa'ilaa gaggeessatan fedha foonii keenyarraa fagaachuu fi hanga nuuf danda'ametti hanga nyaata keenya nyaannutti nyaata keenyarraa illee of qusannee sa'aatii murtaa'eef kan ta'uu qabnu nutti ibsa jechuudha. Akkasuma wantoonni nurraa eegamu dhugummaatti jechuudha yookiin immoo madaa'ummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaan wantoota dhorkamuu qaban kanarraa of qusannee jiraachuu akka qabnu kan keessatti nutti ibsu jechuudha. Egaa tokkoon isaa immoo torbee dhukkubbii guyyaa wiixataa kaasee haga guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kakaasee kan jalqabsiise kan xumursiise galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amiin.